Sana booddee taa'etanii faarfannaa isin miidiyaa kana irratti argitan Waaqayyo galgaluma sana naaf kenne. Nan barreesse. Tulluu guddaan bira darba jedhee yaadne gadi naaf qabi irreen kee kan jedhu. Maqaa Waaqayyo kan galateeffame haa ta'u. Faarfannaa koo daftarii baruulee koo keessa kaawwadheen qormaata irratti dhiyaadde. Faarfannaa isin dhaggeeffachaa ture. Qormaata irra gaafan dhiyaadhu yeroon namoota laalu namoota warra maastersii qaban wajjiniin qormaatatti dhiyaadde. Namoota hedduu kana nama lamatu barbaadama. Qormaata ganama qodamdee saatii booddee irratti garuu gaafa deebi'u tokkoffaan Tolasaa Guutamaati. Hin yaadamu. Mee obsaami jireenya keessatti. Har'a garuu Itoophiyaa keessa illee hin jiru. Waa hundumaaniyyuu Waaqayyo na gargaareera. Maqaan Waaqayyo kan galateeffame haa ta'u. Waan sitti himuu barbaade garuu obsa ishee jettu jireenya keessatti obsuu. Jireenya keessatti obsuu, Waaqayyo irratti obsuu. Iddoo ofiitii dafanii adeemuu dhiisuu, jireenya ofii irratti abdii kutachuu dhiisuu, of qabuu obsuu. Mee obsa baraa obboloota ko. Yeroo baay'ee obboloonni baay'een gad of deebisanii way hojjechuu illee hin barbaadan. Jireenya keessatti har'uma waan guddaatti ba'uu, har'uma jireenya fooyyee jiraachuu, har'uma waa hunduma xumuruu barbaanna yeroo baay'ee. No, obsaame. Waanuma xiqqoo irratti obsaa. Waanuma xiqqoo irratti Waaqayyoof amanama. Waanuma xiqqoo irratti Waaqayyoo waammadha. Waaqayyo wajjiniin immoo tura. Waaqayyo waa hundumaa nama dabarsa waan ta'eef. Kiristaanummaa keessattis obsuun waan gaariidha. Qormaata qoramee gaafan darbe. Yuunivarsiitii man keessatti waggaa 2 qoraan falate. Yuunivarsiitii man keessatti waggaa 1 eegumsa hojjedhe. Yuunivarsiitii man keessatti mana fincaanii dubartoota kanan qulqulleesse. Yuunivarsiitii man akkasii keessatti barsiisaa ta'ee qacaran. Ji'a 7 qofan hojjedhe Itoophiyaa gadhiiseen biyya kana keessa jira jechuudha. Maqaa Waaqayyo kan galateeffame haa ta'u. Waan tokkollee natti hin irranne. Tarii amma namoonni baay'een hojii akkasiin hojjedhe jedhee kanan sinitti himaa jirullee hin qaanamu, hin saalfatu. Waan hojjetan illee namatti himuu hin saalfatu. Dhugaan sinitti hima. Hanna qofatu dhoksaatti hojjetama. Innaa mee gad of deebisaatii Waaqayyo fuulduratti turaame. Obsaame jireenyuma keessattu. Jireenya fuuraa qofa miti. Jireenyuma keessatti obsa bara. Obsi waan baay'ee namaa gooti. Innaan waan jechuu barbaade. Amaloonni sadan kun Efesoon boqonnaa 4:1 irratti waamicha isatti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan sinan gorsa kan jedhu akkaataan nuti jiraachuu qabnu gad of deebisuu garraamummaa obsa kan jedhu sun waan baay'ee murteessaadha. Maaliif immoo murteessaadha? Jaalalaan waliif danda'uuf. Jaalalaan walii wajjin jiraachuuf gad of deebisuun namni of tuula taanaan of tuulummaatu jiraannaan of tuulummaatu jira taanaan namni jaalalaa wajjin jiraachuu hin danda'u. Anatu si caala naan jechaa na faana jaalalaan jiraachuun hin danda'amu. Ati naaf gadi jettee wanti bitaa ati naan gadi jirta jecha jaalalaan wajjin jiraachuun ni ulfaata. Ni galee ni ulfaata. Hidhaa nagaatiin tokkummaa hafuura qulqulluu of harkatti eeggachuudhaaf dhamaa jedha lakkoofsi 3. Tokkummaa of harkatti eeggachuuf, jaalala of harkatti eeggachuuf waa hunduma kana goonachuudha. Kan gad of deebisu, kan garraamummaa qabaannu, kan obsa qabaannu isaan kun jaalala eeggachuudhaaf, tokkummaa iddootti eeguudhaaf gargaaruudha. Obboloota koo jaalala dhugaa waliif qabaachuu, tokkummaa dhugaa qabaachuu isa Waaqayyo nurraa barbaadu jechuudha. Isa Waaqayyo nurraa barbaadu kana qabaachuu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu gargaaru. Dhugaa dubbachuuf ani ergaa kana irra deddeebi'amee ilaala. Sirriitti itti yaadaati ilaala. Maqaa Waaqa keenyaa kan galateeffame haa ta'u. Ani kanuma jechuun barbaada. Lakkoofsa 1 irratti jecha ishee waamicha isatti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan sinan gorsa kan jedhu sana garuu xiyyeeffannootiin akkasiin ilaaltaniin barbaada. Qayyabannaan keenya kan guyyaa har'aa waan kana ture lakkoofsa 1 hanga 3 jechuudha. Akkamittiin jaalalaan nama wajjin jiraachuu dandeenya? Amala akkamii akka dhuunfaatti yoo qabaanne nama wajjiniin jaalalaan jiraachuu dandeenya kan jedhudha jechuudha. Kan nuti xiyyeeffannoo irratti goone ilaalaa turre.
maqaa waaqa keenyaa kan galateeffame haa ta'u lakkoofsa tokko lakkoofsa lamaaf lakkoofsa sadii ilaalle borammoo lakkoofsa 4 5 fi 6 walii wajjin ilaalla waaqayyo nama boruu nu haa godhu waaqayyo sinaa eebbisu waaqayyo ayyaana caalu sinaaf haa baay'isu tarii gaaffii yoo qabaattan akkasuma immoo yaada itti dabaltan yoo qabaattan yeroo isiniif hin kenna si waraabbatu kan jedhu namni kamiyyuu haa waraabbatu anuu nan barbaada aniyyuu seenaa waanan keessa dabarse wanti ani yakka ta'u yookiin immoo waan barumsa ta'u malee wanti nama saalfachiisu tokko illee hin jiru namni yoo waraabbatee baay'ee gaariidha namni yoo waraabame yoo gadhiifame jechuudha yaa'u miidiyaa irratti nan gadhiisa bor sagalee kanayyuu innaa akkasii eebbifama namoonni gaaffii qabdu yoo taatan gaaffii gaafadhaa akkasuma immoo yaada dabalataa yoo qabaattan illee eebbifama. Yohaannis keessatti maalitti of fakkeesse waldaa maalitti fakkeesse kan jedhu irratti barsiistee turte YouTube irratti dhaggeeffadhe garuu Okay. Yesus Kiristoos waldaa maalitti fakkeesse gaafa jedhamu mukatti fakkeesseetti bakka sanitti jechuudha. Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1 irraa ilaalle gaafa ilaallu mata dureen isaatillee Yesus Kiristoos muka wayinii ta'uu isaa jedhe jechuudha. Ofii isaati mukatti fakkeessee dubbate. Iddoo baay'eetti immoo kan inni ilaaleen ture jechuudha. Gara kakuu moofatti yoo ilaallu saba isaatitti isin muka wayinii isa dhugaa turtanii akkas jedhee Isaayyaas keessattis gaafa ilaallu hin dubbate. Garuu immoo Yohaannis keessatti immoo waldaa muka wayiniitti fakkeessee kan dubbate eessadha. Yesus Kiristoos immoo ofii isaati muka wayiniitti of fakkeessee dubbate. Bison boqonnaa 5 irrattis immoo gaafa inni ilaallu Yesus Kiristoos akkuma mataa waldaa kiristaanaa ta'ee jira jechuudha. Isin immoo iyyuu abbaan manaa immoo mataa haadha manaati jedhee dubbata. Innaa asitti Yesus Kiristoos ani muka wayiniiti anatti qabamaa jiraadhaa jedhee fakkeesse malee waldaan kiristaanaa muka wayiniiti jedhee hin fakkeessine akkamittidha. Okay. Baay'ee gaarii. Ogeessi yaabbisuu. Okay. Mee Yohaannis boqonnaa 15 sana baafneet ilaalla gaaffiin obboleettii koo ifaadha waan ta'eef jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 nan dubbisaa akkas jedha. Lakkoofsa 1 irraa kaaseen dubbisa. Maalidha? Yesuus mukichi wayinii inni dhugaan ana mukicha dhaabee kan eegu immoo abbaa kooti. Mukichi wayinii ana mukicha dhaabee kan eegu immoo abbaa kooti. Damee utuu anatti jiru ija hin godhanne hundumaa ni mura. Damee isa ija godhatu hundumaa garuu caalchisee akka inni ija godhatuuf irraa ni qeetta. Isin ammumayyuu dubbii ani isinitti dubbadheen qulleeffamtaniitu. Anatti qabadhaa jiraadha. Anis isinitti nan jiraadha. Akkuma dameen muka wayinichaatti qabatee yoo jiraachuudhaa baate ofiin ija godhachuu hin dandeenye isinis anatti qabattanii yoo jiraachuudhaa baattan ija godhachuu hin dandeessan. Ani muka wayinichaati. Isin immoo damoota isaati. Inni anatti qabatee jiraatu, anis isatti jiraadhu, isa ija baay'ee kan godhatu. Anatti gargar baatanii waan tokko illee gochuu hin dandeessan. As keessatti kan nuti ilaallu Yesuus ana mukni wayinii jedhe. Mukni wayinii ana. Sana booddee isin immoo maalidha? Isin jechuun maal? Isin jechuun waldaa Kiristoos jechuudha bara. Warra Kiristoositti amanan hunduma bartoota qofa miti bara. Bartoota qofa osoo hin taane warra Kiristoositti amanan hundumaan kan jechaa jiru jechuudha. Kanaafiyyuu amma asitti gaafa dubbattu
amma Yesus Kiristoos waldaa nutti fakkeessee dameen kun waldaadha yoo jenne immoo akkamitti immoo muka kana immoo waldaa mukatti fakkeessee dare inni bar muka ofiisaatti fakkeesse ani muka wayinii jedhe isin immoo damee kootii jedhe dameen immoo nu jechuun immoo gaafa walitti qabamne eeyyee waldaadha inni immoo iyyuu ofiisaa muka wayiniitti fakkeesse malee waldaa yoo muka wayiniitti fakkeesse kan jedhu dagaagin koo. Amma inni Yesus Kiristoositti waa'ee ofiisaatii dubbateera jechuudha. Muka wayinii kanatti of fakkeessee dubbataa. Namni anatti qabamee hin jiraanne akka nama damee mukarraa qeenxaamee baduu saniitti. Isin yoo anatti qabamtanii hin jiraanne waa tokko gochuu hin dandeessanii dubbachaa. Amma waldaan kiristaanaa eeyyee yoo dubbii sagalee waaqayyootti qabamtee hin jiraanne yoo dubbii sagalee waaqayyoo nageenya dubbii sagalee waaqayyoo immoo Yesus Kiristoositti. Homaa gochuu hin dandeessu itti gaariin sirraa hin argamu jechuudha. Gaafa kana immoo waldaa immoo muka wayiniitti fakkeessee hin jiru kan jedhu gaafin kun. Okay, baay'ee gaarii. So amma sirriitti chronological order isaatiin ilaalla sirriitti na dhaggeeffadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 kana Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 kana lakkoofsa 5 irratti Yesuus maal jedha? Ani muka wayinichaati isin immoo maal jedha? Damoota isaati jedhe. Kana jechuun mukti wayinii ana isin jechuun eenyu? Isin jechuun eenyu? Isin waldaa kiristaanaati yookiin immoo kiristiyaanota warra Kiristoositti amanan. Eeyyeen isin jechuun hunda keenya ilaallata jechuudha. Isin galee warra Kiristoositti amanan hunduma ilaallata. Waldaa jechuudha kana jechuun. Warri Kiristoositti amanan immoo waldaadha. Akkasii miti Maatewos boqonnaa 16 irratti ani waldaa koo irratti dhagaa kana irratti ijaara jedhee miti Kiristoos. Eeyyee kanaaf iyyuu damoota Kiristoos jechuudha. Mukti immoo jirma qofa miti. Mukti jirma qofa. By the way, isin jedheeti Yesuus ani muka wayiniiti jedha afaan Oromoonsaa. Muka kan jedhu kun guutuutti muka afaan Oromootti muka jennaan guutummaa lafarraatii kaasee amma olitti kan jiru